nama garaa haadha jiruu fi nama biyya ormaa jiru maaltu quba isa qaba rabbii tokkicha malee. Hordoftoota Zeenuutu gara rabbiin isaatii kana isin gahee isaatii kana geettanii obboleeyyan tiyyaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan jedhee isinitti himullee hedduu tokko natti ulfaata. Akkuma argaa jirtan kana hedduu tokko ulfaata jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Madaamii tiyyaa wal dhabee bakka madaamii wal dhabee madaamiin tiyyaa dhuftee maal akka jedhu hin beeku garuu jireenya biyya namaati. Jireenya biyya ormaa hedduu tokko ulfaata dhugaa rabbii hedduu tokko ulfaata. Wallollee eegasii bakka dhuftee jechuudha bishaan danfaa jira jechuudha danfaa jira. Bakka garuu anillee homaan balleessinee waa'uma naan jette jechuudha. Ishii waan naan jettee jennaan anillee bakka deebiitti deebisee jennaan bishaan waa ibiddarraa sana ol fuutee la ilaaha illallah yaa obboleeyyan tiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko namatti dhagahama. Hedduu tokko ulfaata jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Waan jedhee dubbachuu hin qabu garuu du'aayii godhaa obboleeyyan tiyya sirriitti hundi keessanuu hordoftoonni kee warri na jaalattan hundi keessanuu du'aayii naa godhaa du'aayii naa kadhaa isiniin jedha isin jaaladha qaqqaaliiwwan kanaaf du'aayii godhaa isiniin jedha amma bakka garuu hedduu tokko natti ulfaate jechuudha. Marafuu keessa gubaa garaa kennallee walumatti himanna namni itti himannu hin jiru jechuudha. Kanaafuu asirratti dhufeetiin hin dubbadhe jechuudha. Du'aayii godhaa akka rabbiin nagahan biyya teenyatti nu galchu jireenyi biyya ormaa hedduu tokko ulfaata jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf banee isinitti agarsiisa. Irrifatina obboleeyyan tiyya irrifatina hundi keessanuu abshiruu homaa miti jireenya biyya namaati. Bismillahirrahmanirrahiim. Hundi keessanuu kana nyaatan inshaallah yoo namni lukaa cabee harkaa gubate malee silaa sheeriin gootan saabskiraabiin gootan yoo keerii dubbatan keerii kana sheeriin gootan waan takka sheeriin gootan subhaanallah rabbi isin haa qajeelchu. Namni yoo keerii wayii dubbate keerii sheeriin gootan hin laaltan biraa tartan harki hagam gubatee famu hundi keessanuu na laaltan. Alhamdulillah harki nan gubanne madaamiin tiyyallee nama gaariidha rabbiin nama gaarii si haa taasisu rabbi waan akka malee nurraa haa qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Isiniin kun nama lukaa cabee fi harkaa gubate laaluudhaaf hin sardamina. Nama waan keerii gad lakkisu laala yaa obboleeyyan tiyya nama waan keerii gad lakkisu laala nama keerii dubbatu laala. Addunyaan tun xiqqishuudha addunyaan tun waa xiqqoodha. Gamoo asirra hin teenyu yoo keerii gadhiisan yoo keerii dubbatan laala. Kanaafuu amma akkam yoona astagfirullah alazim astagfirullah alazim yaa rabbi allah dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko firaankii isin godhee firaankii taatan yeroo tokko firaankii ta'ullee barbaachisaadha. Kanaafi inshaallah jireenya biyya namaa tana keessaa dhugaa rabbiin nu haa galchu. Akkuma waan bishaan nutti naqaniiti amma jechuudha. Bishaanuma danfa akka waan nutti naqaniiti jechuudha jireenyi biyya namaa tun. Osumaa nutti hin naqinu akka waan nutti naqaniiti jechuudha dhugaa rabbi. Maaliifuu hedduu ulfaata, hedduu ho'a, hedduu ulfaata, hedduu nama yaaddessa, hedduu tokko namatti dhagahama. Inshaallah sumaan yoo rabbi jedhe gara biyya keenya galla isinillee galuudhaaf qophaayaa hundi keessanuu hordoftoota kiyyaa saabskiraayib godhaa, sheer godhaa, walaa hordofnu isiniin jedha. Kanaafi harki nagaa na qabaa waa takka
isinitti hin dhaga'amini. Astagfirullah alazim. Dhugaa rabbi yaa rabbi naa dhiisi a'uudhu billah. Birankii taatan dhugaa rabbi. Birankii taatanii miti. Birankii ta'uu nama jiru. Garuu mootuu isin nama lukaa cabee fi nama harkaa gubate ilaaluuf hin sardamina. Keerii namni si yoo gadhiise nama san guddisa. Waan argitee osoo amma dhugaa rabbi bishaan ka rabbiin godhini ka namatti illee jigu taate kukkuttaniituma tokkokkii fi kan irra waliin ga'uufi malee ittiin daldalachuufi malee dhugaa rabbii madaamin akkana goote madaamin achiin baafte madaamin asiin deebifte kanuu garagara na sheer godhuufi malee wanni bu'aan nama laaltaniif bu'aan immoo wanni gootaniif hin jiru jechuudha. Dhugaa rabbii kanuma garuu alhamdulillah ilaalamiin faankii kun godhe malee fayyaa qaba. Kanaaf inshaallah subscribe godhaa isiniin jedha obboleeyyantii qaqqaaliif gaggaarii. Garuu badia ahlin kee warga rifatanii viidiyoo kana firaankidha garuu inshaallah nagaa qaba alhamdulillah waa takka harkis nagaa na qaba madaamillee nagaa jirti anis nagaa jira akkas inshaallah rabbiin yeroo gabaabaa keessatti nama galee wal argu rabbi nu haa taasisu isiniin jedha obboleeyyantiyyaa inshaallah yoo rabbi biraa taate yeroo gabaabaa keessatti galla. Du'aayi godhaa yaaddawina qura'aana irra aaya lama aaya sadi qara'a halkan leeylii raka'aa lama raka'aa sadi raka'aa shan raka'aa torba salaataa urtii jechuudha witrii kanaaf inshaallah yaaddunis isinirraa baddi jireenyi keessan isinii zabbatama yaadduun hin jirtu namni rabbii walitti hidha. Wallahi lazim yoomillee hin yaaddoos duniyaan tun baddus toltus ittiin nagamu jechuudha gonguma. Kanaaf inshaallah hundi keessanuu abshiruu isiniin jedha jajjabaadha. Uummata akka lafa hin bitanne mana hin bitanne ka bitadhillee narraa diiganii akkasii isinitti hin dhagamin obboleeyyanti. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dursa wayita nu uumu waan nu nyaachisu waan nu obaasu. Bakka nu jiraachisu nu uumee jira waan ta'eef nu jiraachisa Allahan. Kanaafuu rabbi irratti hirkadhaa hin yaadinaa hin yaaddawinaa abshiruu isinitti hin dhagahamini rakkoon takkaallee hin jirtu isiniin jedha obboleeyyantiyya. Maaliifuu namni sabrii yoo qabaate rabbi irratti yoo hirkate kalas wanni inni dhabe hin jiru jechuudha. Manaa miti inshaallah waan fedhan gara yoo galchan waan fedhan yoo diigan ati rabbii kan kee qabda waan taateef bakka si jiraachisutu beeka. Warri isin jalaa diigamillee abshiruu hin yaaddawinaa rabbi beeka bakka isin jiraachisu akkatti isin jiraachisu jechuudha. Isin oomne nuti isin nyaachisa nuti isin obaasa nuun jedha rabbi. Kanaafuu quraana irraan fagaatinaa quraanatti dhiyaadhaa quraana irraa waa qara'aa qalbii teessan tasgabbeessaa qalbiin teessan raahaa argachuudhaaf obboleeyyantii raahan gammachuun jireenyi bareedan jireenyi oo'an jechuudha obboleeyyantii wallaahi. Kanaafuu quraana wajjin jechuudha. Quraana wajjin jireenyi bareedan quraana wajjin baarakallahu fiikum jajjabaadha inshaallah. Kanaaf jabaachuu qabdanii quraana qara'uu qabdanii waa hunda caalaa akkas isin jira obboleeyyantiyyaa inshaallah subscribe godhaa chaanala kiyya kana guddisaa mee obboleeyyantii maal jechuudha. Chaanala kiyya kana subscribe godhaa laayik godhaa koomentii waan gaggaarii nu barreessaa isinillee warri hin banatinis banadhaa isiniin jechuu barbaada wal guddisaa obboleeyyantiyya. Dhugaa rabbi uummanni amaaraa sirriitti wal guddisaa uummanni keenya oromoo kun immoo duubatti wal gadi harkisa viidiyoo nama argullee bira ta'a. Subhaanallah. Kanaaf akkas ta'uu hin qabnu wal gargaaruu qabnaa wal hordofuu qabnaa isiniin jedha. Isin wanti ilaaluu fiidan wanti sheeru gootan kukkuttanii nama bishaan itti jige nama madaamin zayitii itti naayixe nama madaamin ajjeefte nama madaamin fooq irraa darbite maal isinii godhamu nama nagaa hordoftanoo laa hawla walaa quwwata illa billah.
rabbiin nu haa qajeelchu inshaallah hunda kenna. Kanaaf barakallahu fiikum. Assalaamu alaikum warahmatullahi